hawaasni keenya kan Kaayiroodha yeroo dheertuu wallistoota keenya gurguddaa akkam biyya kana dhufu jiranii wal arguu dandeenye biyya irraa fagaannee turre qilleensa biyya keenya akkasumas hayyoota hedduu kan gartee TV takka ammoo foddaalee gartee moobaayilaa irratti ilaalaa turre hunda arra carraa as keessa nu bira dhufanii wajjin wal agarru ta'ee waan argamu jecha bifa addaatiin akka qophoofnu abdiin qabaa al dureen xumuramtee jirti ammallee. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qophii keessummaatii kan Forex Entertainment irraatiin dabru qophii keessummaa keenyaatiin arrantanaa dargaggeessa tokko qabannee dhiyaannee jira. Dargaggoon arra qabannee dhufna kuni nama miidiyaa akkasuma nama entertainmentii keessatti yeroo dheeraa beeknudha. Sagantaalee garaagaraa qopheessuudhaan beekama. Arra hoo maal qabatee dhufee kan jedhu hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turtan waan hedduu akka irraa hubattan shakkii takka illee qabnu Forex Entertainment subscribe godhuudhaan jalqabaadha hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turan ammoo afeerraa teenyatti kabajaati. Tole yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee keessattuu yeroo ammaa akkatti biizii taate kanaan nasitti nu argamu keessatti hedduu takka galatoom. Galatoomaadhaanis warreen Forex Entertainment guutumattuu atii fi caaltus jalqabee jechuudha. Warreen kaameraa duraa fi duwwaatu hedduu galatoomaa jechaanii carraa kana lalattanii isinillee asitti neeyamuu keessan takka affeerraa naguduu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Delfadhu. Sagaleen isaa asitti qooqamu. Sagaleen deesitti qooqamu. Sutuma sutaan deemna. Nuti maqaa walii beeknullee namoota hawaasa keenyaaf yookaan hordoftoota keenyaaf akka ka'umsa ta'uuf nuufis ta'uuf maqaan keenyu eessa dhalattee eessatti guddatte. Egaa akkuma beekamu kana dura miidiyaa kana naaf jalqabamti yeroo lama sadii irra deddeebiin jira. Faamilii. Faamilii naaf jalqaba ani akka jalqabatti si gaafadha. Okay. Haa ta'u maqaan kiyyaa Obsaa Ridwaa Mahmadiin jedhama. Kan hin dhaladhe magaalaa Diredawaa yookaan baha Oromiyaa irratti kan argamtu magaalaa Diredawaatti hin dhaladhe achumatti hin guddadhe. Akkas gaa amma baqadhee gaa biyya ambaa Kaayiroo jira jechuudha. Kaayiroo jirta Dole dugaadha jidduu kana gaa waan sagantaa guddaa tokko qabattee akka dhuftee fi sooshaal miidiyaa irratti ammoo raabsaa akka jirtudha akkasuma nutulleen qoqqoodaa jirra. Sagantichi namni hedduun gaa hawwiin eeggachaa jira. Sagantaan kun maali waan jedhume daawwattoota keenyaaf namni hedduulleen gurraa qaba. Ammoo diteelii isaa barbaannaa irra gadi fageenyaan sagantichi maal akka ta'e sagantaan kun maal irratti xiyyeeffata? Sagantichi egaa akkuma beekamutti akkuma fuula miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin raabsii adda addaatiin wal jalaa qoodamaa jirutti sirna yaadannoo Dooktara Kabajaa Artist Ali Birraadha. Rabbi rahmataa godhuu fi fuulli rabbitti haa tolu rabbi isaaf haa araaramu saddeettan jannataa rabbi isaa kennu abbaa kiyyaa abbaa keessan abbaa keenya hundaa kan ta'e aartii Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabuu fi sadarkaa rabbiitti irra jirtu keessatti illee nama qooda qabu tokko sirna yaadannoo isaa erga lubbuudhaan nu biraa dabree waggaa sadii waggaa jiru sirna yaadannoo kana waggaa jaamu namni ilaalcha biraa keessa fudhachuu danda'a. Leegaasii takka ammoo hoomsee inni gartee gaafa lubbuun jiru hojjechaa ture santu jira. Gaafa wanni kun sirna yaadannoo waggaa sadaffaa kun godhamu wantoota sana itti fufsiisuudhaaf. Kanaaf sirna yaadannoo Dooktara Kabajaa Artist Ali Birraa biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti kabajuudhaaf yaada kiyya kana gaa akkuma agartuu adeemsa keessatti dhufna. Kanuma sababeeffadheeti. Tole gaa Obsaa waan ajaa'ibaati. Akkuma tuubsite irra deebinee ibsuun hin barbaachisu namoonni hedduunis ni beekanii nuti ibsuun nurraa eegamu jechuu barbaadeeti. Okay sagantaa kana gaa eegaluudhaaf ka'umsi isaa maaltu wama kanattu si kaase ka'umsa haramitti oofaa jirta? Ka'umsi sadarkaan wanti sagantaan kanan na kaase guddaan mudannoo guddaa tokkotu biyya kana keessa na mudate. Artist Ali Birraan onni namoota keessa takka ammoo onni Oromoo bira dabree Itoophiyaa keessa sambira dabree uummata Afrikaa kana keessatti nama beekamaadha. Nama gartee muuziqaa isaa yeroo dhagoo namni isa yaadachuu danda'u. Hojii muuziqaa qofa osoo hin taane wantoota adda addaatiin isa yaadannoo nu biraa qabu. Akkuma carraatee juma dabre maarchi kana keessa biyya dabre waggaa 2025 wayita manni barnootaa banamee
cufamu boqonnaadhaaf daa'imman gartee haadha abbaan qabne kan rakkatan akka hiyyeessa ta'anitu jira biyya kana keessa. Kana haati abalullee jechuun biyya kana ni ulfaata beektaa. Meeshaa barnootaa daa'imni siitiif bituudhaaf osoo deemtuu rakkattee rakkoo hamtuu keessa kuftee waan jirtu jecha yeroo san akka gartee gargaartee daa'imni siisan gargaarsa dhabaa barnoota irraa hafe naan xuuxee ture. Wayita kana natti dhagaamee onneen kee na cabe anaa barataadha. Beekaduu gaafa barnoota keessa turtetti waa hedduu agarta waa hedduu dadhabta rakkina hedduu keessa dabarta. Gizee yaadu Ali Birraa na dura dhufe. Ali Birraa jechuun nama osoo lubbuun jiru daa'imman 250 ol ta'aniif mana barnootaa banee faawundeeshinii jechuudha. Akka barnooti daa'imman san barnoota argataniif baadiyyaa isaa jiraatanii harka qalleeyyii isaa ta'anii namni keenya Oromoo ta'ee barnoota irraa akka hin fagaanne nama karra saaqaa ture keessaa nama tokko achi keessatti isa arge. Sababa kanaafiin gargaarsa san barattoota 20f taa'ee suuratti meeshaalee barnootaa guutuu akka guuttatan godhee sanarraa irraa osoo deemuu qabxiileen hojjedhe hedduutu jira. Sirna yaadannoo isaa kanarraa nageesse jechuudha. Sirni duraa gargaarsa meeshaalee barnootaa sirni lammataa immoo manguddoota gartee umriin isaanii 60 ol ta'an kan gartee jireenya baqaa keessa wajjin jirru Ali Birraa jechuun nama yoo guddaa bira dhaqee akka guddaa ta'e nama guddaa ta'e wajjin haasa'u yoo xiqqaa bira dhufe osoo tuffane xiqqaa kana akka ilmaatti ilaalee mataa qabatee wajjin taphatee wajjin qofa nama akkasiiti. Waan nama akkasii ta'eefiin fakkeenya isa godhadhee deemaa dhufee isteeppii kanarra ga'e jechuudha. Dubareedha. Tole hedduu gaariidha akkuma ati jette kaa Dr. Kabaja Artist Ali Birraan biraamotaa godhuu fi nama waan heddullee faawundeeshinii mataa isaa kan ittiin daa'imman gargaaru akkasuma namoota birallee jalatti gargaaraman dhaabee osoo lubbuun jiru akkasuma immoo leegaatiin isaa sun ammallee itti fufee faawundeeshinii sun wantoota garaagaraa hojjechaati jira. Waan kana biyya keessa qofa osoo hin ta'in biyya baqaa kanatti illee Oromoon bakka hundatti rakkachaa jirti. Bifa saniin waan kana yaaduun kan kee waan salphaadhaa miti. Tole san ka'umsa godhattee yaadannoo abbaa keenya Artist Ali Birraa kana wal qabsiiftee waggaa sadaffaa kana jechuudha. San ka'umsa godhachuudhaan qophii kanaatti qopheessuu keessatti eenyutu wajjin jira. Aayidii uumaa kanaa akkamitti eenyu wajjin mari'atteeti sadarkaa kanatti akka lafatti gabbuu goote jalqabni gaa yaada kamimee eenyu wajjin waan kana godhaa jirta. Akkuma jalqaba siif kaasee rakkataa tokko gisee agartee nama yaadattu qabdaami. Akkumaan inni na dura dhufetti yaada kana yoonii fi isteeppii kanaan lafa kaa'ee deemee namni kun nama iconic Oromooti. Nama beekamaa jechuun nama gatee hiriyaa hin qabne nama akkasii waan ta'e jecha namni kun kabajaa isaa malte takka biyya lafaa tan amma biyya akka Ameerikaa, Awurooppaa kana qofa miti. Faawundeeshinii Ali Birraadhaa bakka hunda sossee isteejii guddaa qopheessuu danda'a qopheessaa tureessi. Jalqabaa fi miti. Garuu biyya baqaa keessa Ali Birraan nama jiraati. Sigalee wanni adda isa godhu Kaayiroo kana takka ammoo ka biyya Masirii keessa qophaa'u jiru wanti isaa adda godhu yeroo jalqabaatiif biyya baqaa keessatti kan qophaa'u jiru. Dabree ammas Ali Birraan jireenya biyya baqaa nama dhamdhamate ta'uu isaa nama amma fakkeenyaaf Keeniyaa ni beekan faawundeeshinii Saapholoo jedhanii jira. Manni barnootaa jira meeshaalee barnootaa guutamanii kan gartee barattoonni harka qalleeyyiin itti gargaaramanii jira warreen gartee Keeniyaadha. Nama yeroo duraatiif jalqaba gadhaabe Ali Birraadha. Amma yoonni tokko tokko ni beekan. Nama waan akkasii ta'e jecha jireenya baqaa keessatti Ali Birraan jireenya baqaa waan dhamdameef asittis leegaasii isaa san yoonii fi gartee diinagdeedhaan waan san itti fufsiisuu dandeenye hawaasni keenya qaamaaf yaadaan isa yaadachuu qabnadha. Kanarra jechuudhaan yaada kana lafa kaa'ee yaadaan ka'eegaa pilaan A pilaan B jechee karoora haa arraan bilaa zaajjiraamii qubeen tun lafa kaachuu jalqabee amala keeyyaarraa karoora ittiin deemu gubbaa gadi jalqabu. Maarreen taayitaa fi dorrobdi jaaniini jalumaan ol jalqabuu eegalee jalarraa giseen ol jalqabuu guddatee egaa akkana eegee ooletti sadarkaa gartee mul'istoonni babbeekamoon abbootiin qabeenyaa gurguddaa gartee silaarraa Oromoon qabdu wajjin wal arkee waan kanarratti haala mijeeffachuun kun hedduu na gammachiisee hawaasa illee akka gammachiisu abdiin qabaa sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Yaannis yaaduma kiyya ture waan kanarratti karoorris karoora kiyya ture garuu achi boodaan namoota dubbisuu qabu hundarratti dubbisuudhaaf bobba'e jechuudha. Okay, duba amma ooftitu jirta guyyaanis dhalaa'ee poosteraallee poppoosatu jirta.
simannaan hawaasaa yoo jechuun yaada kan kee kana gizeenii fiddee kophaa kee akka yaaddedha jalqaba irratti haati wanti goote egaa yaaddee booda immoo irratti murteessiteetu karaa hawaasaa fiddee simannaan hawaasaa yoo yaada kan kee kana akkamiin ilaalanii akkamirra hoo jiran adeemsi isaanii. Na jalaa gabbee malee wanti kun dhugaa dubbachuudhaaf hawaasuma kanaa waan sapiraayit takka ammoo hawaasuma kanaa osoo isaan quban qabne gubbaa gadhoo sun finkee akkamtu ture seeta gaafa yaada kana yaadee wallisoota ko dudubbisu ama qoomsi qiyya kaduraa wallisoota keessaa kana alatti wallisoota lamaan ifitti afeeruu fadhee eeriyuma kana kan fagaanettiin sagantuma xiqqaa takka bakka akkuma gartee duraan baratametti gaggeessuudhaaf maaduma sheekaatii fi abdii fatiis invaayiti godhadhee ture isaan irraan osumaan deemuutiin xiqqoo haalli dinagdeetis waa hedduu jira rakkina biyya baqaa keessaan jira osoo ji'ootiin sagantaa kana yoon ol guddisee hoo yaadoo ji'oo irrattiin deemee qamarfaa dubbisuu maadii sheekaa dubbisuu elama dubbisuu hundaa muktaara deerotis akkasumas jaartii alibirraa takka haadha mana alibirraa habuulilii birraa wajjin dubbisuu osumaan deemuutu mucaa faawundeeshina gaggeessus hojii gaggeessaa haasatti faamidhaa wajjin mari'achuu jalqabe gaafaan mari'achuu jalqabuu achumarraaniin yaadni kiyya kun guddatee achirratti waan takka piroopozaala qabaachuu qabda takka ammoo baasii waan kanaaf haala si mijeessu wallisaa biyya kana fiduudhaaf tikeeta fiizaa waan hedduu takka si gaafata wantoota kana hunda guuttachuudhaaf an humna ittiin qabu an abbaa yaadaati malee abbaa diinagdee qabu nama diinagdee tokko qabu miti achumarraaniin osuma yaada kiyya bilcheessuu lafatti gadi buufne mariin kiyya hayyoota gurguddaadha Abdusamad Kabiraa fa'aa jedhanii jira namoota gurguddaa kan akkumatti isaan galatoomfadhu isaan if beekanii yaadaan cinaa dhaabbachuu ture isaan wajjin mari'achuu dhufe namoota gurguddaa wajjin mari'achuu ture namoonni gurguddaa kun karaa kallattii adda addaa irra dhaqaa turan sababa sanirratti arraan tana haa galatoomu waan biraallee yoo dhabe akka wallisoonni biyya kana naaf dhufan nama gartee ispoonsara naa godhee nyaata dhugaatii isaanii naaf cufee yoo qaamaanillee argamuu baates argames anaaf gammachuudha hawaasaaf illee gammachuudha narraa akka fargodheetu jira ammoo sagantaa takka gaafa yeetee gootee nama afeertu an hawaasaas bakka bu'ee waliin hojjedheef waan biraatiif osoo hin tahin biyya kana keessatti keessummaa takka gisii afeertu kottu mana naa kireessin jettu mana kireeffatteetuma keessummaan san sira dhufti waan san ta'e jechaan keessummaa san hoggaafitti afeerru gaafa mana kireeffannee keessummaa san qeebalachuudhaaf haala adda addaa takka anumaatu mijjeessee sanumarra deemsaan kallattii irraan jiru kana gahee guyyaas qabadhee hawaasni sun duubaa dhaggeeyyanis firraa poosti godhu eegalee. Hedduu bareedaadha haalli itti deemaa jirullee nama akka agarruutti gaa waan gara itti dhiyeenya jechuudha hedduu bareedaa deema. Amma sagantichi akkamitti qophaa'a? Sagantaan kuni fakkeenyaaf amma yaadannoodha. Yaadannoo Doktora Kabajaa Artiist Alii Birraati. Yaadannoo waggaa sadaffaa kana bifa kamiini kabajamaa gara biraatiin artistoonni asirratti dhufan kun bifa konsertiiti moo sagantaalee garaagaraatu jira akkamitti gaggeeffamu wanni kun? Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaan kun sagantaa yaadannoo Doktora Artiist Alii Birraati. Sagantaa nama guddaati. Sagantaa gartee anfaan taa'e irraa haasa'u miti. Narra guddaa jechuudha. Sigalee wanni kun waan nama guddaati. Kabajaatu isaan malee sagantaa isaa kana kabajuudhaaf isa waan bartee qulqulluu takka waan isaan malu yoo isaanillee gartee malu yoo dadhabee hanga danda'ametti waan qulqullina qabu sagantoota kanaan dura biyya kana keessatti godhamee hin beekneen alatti godhuudha. Duraa kaayyoon biyya kan duraa Alii Birraan kan Oromoo hundaati. Sabaaf sablammootaan illee dhaggeeffata. Ni jaalatan. Takka isa kana nama kanarraa wannummaan kophaa waan kana hojjechuu fi tureefu nama kana akkuma inni qaalii ta'etti anis isa daran qaaleessuudhaaf waan hawaasa hundaa godhuudha. San ta'uudhaaf an haa hojjedhu malee inni kan hawaasaati. Kana godhuudhaaf takka isteejiin gartee bakki gartee wanni kun itti godhamu bakka bareedaa ta'uu qaba. Sadarkaa isaa eeggate. Lammata artistoonni asirratti argaman kadhaloota ammaatis ta'ee gartee buleeyyiin artistoonni eenyutu hawaasa bira jaalatamti takka jaalatama qabaa takka dhageettii qabaa siigalee filadhii osoo hin taane namoota gartee dandeettii kiyyaa fi qaama gartee ispoonsara na godhu sanii wajjin hayyamoo ta'anii filadheetu jira isaan kana
na hayyamu isaaniitti haa galatooman. Lammata immoo karaa sagantaatti gisiin as deebi'ee sagantaan kun bifa sirna yaadannootis ta'ee akkuma yaadannoo sanitti ka'umsi kiyya yaadni kiyya maali leegaasii isaatti fufsiisuudha. Gartee karaa inni kallee inni bane san nuti har'a itti fufsiisuudha. San itti fufsiisuudhaaf akkuma jirutti ta'ee hawaasni immoo dhagaa takkaan shimbiroo lama dhoomsi mu jirtiin. Keessunis bashannaniis ni jira. Maaliif hawaasni keenya kan kaayiroodha. Yeroo dheertuu wallistoota keenya gurguddaa akka amma biyya kana dhufu jiranii wal arguu hin dandeenye. Biyyarraas fagaannee turre qilleensa biyya keenya akkasumas hayyoota hedduu kan gartee TV takka immoo foddaalee gartee moobaayilaa irratti ilaalaa turre hunda irra carraa as keessa nu bira dhufanii wajjin wal agarru ta'ee waan argamu jecha bifa addaatiin akka qophoofnu abdiin qabaa al dureen xumuramtee jirti ammallee. Dureedha. Akkuma tiyyatti egaa artistii Alii Birraan doktorri kabajaa jechuudha. Nama aartii Oromoo kana keessatti nama guddaadha. Nama aartii Oromoo gaafa afaan Oromoo wallisuun hedduu ulfaataa ture san keessatti afaan Oromoo reediyoo cabsan jaami san keessatti sirboota hojjechaa turedha. Afaan Oromoo qofa osoo hin taane ammas nama akka Afrikatti awwaardii wiin godheedha. Gara biraatiin immoo afaanota garaagaraatiin immoo wallise akka afaan Amaaraa, afaan Nadaree, afaan Somaalee, afaan Arabaatis hedduu wallise. Nama isteejii biyya gurguddaa 40 irra naanna'ee sirbee. Gara biraatiin immoo ifin afaan Xaaliyaaniitiin kan fakkaatu opeeraa wanti jaamu nama walliseedha. Nama aartii kana keessatti akka Oromoo qofatti osoo hin taane nama warri waayidiitti sadarkaatiin ol guddaadha. Akkasuma biyyoota garaagaraa illee deemee nama sagantaalee garaagaraa hojjechaa hawaasa kana durirraa bashannansiisaa barsiisaa rakkoo hawaasa kana deebisee karaa sirbaatiin garsiisaa sagalee gaafa hin qabnetti sagalee ta'aa turedha. Nama sagantaa fedhallee yoo qopheessaniif namatti ulfaatu miti nama waan xixiqqaa kana dhiisii wanni kanarra guddoo saloonni fedha. Kana yaaddee godhuu keetiif galatoomsi jechuun barbaada. Warri ammoo waan kana sillee gargaaranii wajjin jiran hedduu haa galatoomanii. Hayyee amma qophii kana bifa kanaan oofuu jirta. Amma sadarkaa maalirra geesse? Amma sadarkaa harka 175 xumurame. 25 nu hafee saganticha simannaa keessumootaatii fi sagantaa san waltajjii irratti hawaasa wajjin wal arguudha. Kan nu hafe gaafa san dhibbaan dhibbatti faayinaalii jennee guyyaa gartee gammachuu keenyatti ibsannu ta'a. Akkuma jaame sagantaan isteejiin qophaa'ee akkumaan reefu siin jechaa ture. Waltajjii artistii kanaan ni malti jiru. Bakka wallistoonni gurguddaan keenya kun argaman konfidensiidhaan jechuun baaraga osoo hin taane osoo fi waan seera hin qabne waan gartee ulaagaan eegganne ta'ee deemu osoo hin taane waan gartee qulqulluu qabu hayyama mootummaa biyya kanaatis ta'ee irraa argamee iddoo itti godhamu sanis beekamtii qabaattee meeshaaleen bakka sanitti dhiyaattu meeshaalee qulqulluu isteejii kanaaf maltu gartee tagartee carra jettee nama rabbashtu osoo hin taane tagartee hawaasni illee itti keessaa bahee irraatti gammatu namoonni achi dhiyaatan sanillee namoota qaqqaalii nuti irraa akka ijaatti qabnu akka artistii Qabri Yusuf, Elemoo Alii, Maadii Sheekhaa, Muktaar Adeeroo ifin kana duwwa wallistoota maqaan dhoomne hedduu jira. Wallistootaan alatti hoo keessummoonni affeeraman jiranii? Keessummoota hayyoota gurguddaa jira kan gartee biyya Ameerikaa biyya Kanaadaa irraa isa dhufuuf jiraatan qophii isaanii xumuratanii wal harkaan teenya waltajjii isaanii irratti haa taatu ja'an nama tokko tokko akkasuma maaliif anaatu fali. Ani waan addaatiif sodaadhii osoo hin taane sodaa biraatiif qabaachuu osoo hin taane moor hawaasa kana sagantuma kanaa waan sila akka kiyyaatti surprise godhuun barbaade namootuma gartee sila andu dubbisaa tureetu na duwwaa fira isaanii namoota adda addaa dubbisuudhaan sagalee ala baanaan hin firaanillee public godhuu eegalee malee sila already waan kana hunda xumuramee hawaasa keenya gaafa kana waan akkanaa jira hottaa jechuu qofaan barbaade. Waaw hedduu bareedaadha. Rasiyaa gargaaru sin jecha. Tole egaa namni hedduun artiistootaan alatti illee akka affeeraman himteeti jirta. Okay. Keessummoonni addatti yoo ati affeertanii jira namni adda. Yaa keessummoonni akka addatti affeeree warra faawundeeshina sosoosuu jira faawundeeshina Alii Birraadha. Akka dila addunyaatti
isaanis invite godheetiin jira takka ammoo yaameetiin jira haadha manaa doktara kabajaa artist Ali Birraa arraan tana waan biraallee isa fuulanii biraa dhabnu fuula isaatiin akka dura dhaabbattu abdii qaba isteejii kanarratti takka waltajjii kanarrattis ni argamti akkasuma barreessaa fi hoogganaa gartee faawundeeshinii Ali Birraa dargaggoo asat faamii jidduutti ni argamanii kanaan alatti rabbi carraan haa tolchu akkuma anjii wallisoonni dhaloota ammaa artistoonni jechuudha addatti kan inni dubbisee waltajjii kanarratti nu argaman jiraachuu danda'anii kun hawaasa wajjin guyyaa wal agarree wajjin gammannuu ta'a waan himame caalaa waan mul'atuutu irra bareedaadha beektaa wal harkaan teenyee guyyaa san taate irra bareedaadha waa'ee kanarratti ammoo artisti Ali Birraan akkuma ati reefu jettee sagantaa kanaan wanniin akkatti halkaniif guyyaas yaadaas lafa kaa'ee irratti hojjechaa jiruuf akkuma reefu ati jettee artisti Ali Birraan waa'ee biyyaa irratti anis biyyaan qaba biyya caaltuu jetti waa'ee biyyaa irratti nu follisu ture waa'ee afaan irratti afaan Oromoo hundee Oromummaa jechuudhaan afaan Oromoo kana nutti himuu ture kara jaalalaatiin gizee gartee sirna Habashaa san uummata keenya roorisaa turan nama inni yaa biiftuutii yaa'ee sirba tokkichaa inni gadhiisu Habashaa kana lafa qabu ture jechuudha. Sigalee yaani bu'aa bahii aartii jaarraa walakkaa ol nama irratti carraaqee sirboota 260 ol nama gartee hawaasa bira gahee aartii kun jechuun waa'ee isaa yeroo dubbatan akkuma reefu waan anirraa dubbadhu osoo hin taane inshallah yoo rabbi biraan taate isteejii sanarra yoo wal agarree irra bareedaadha irra filatamaa. Bareedaadha mee isteejii sanarratti wanti garsiifamu sirboota artistoonni achirratti akka konsertii dhufanii agarsiisan alatti wanni biraa maal eegnamee jira maaltu dhufu jira? Achirratti sirbootaan alatti waa'ee seenaan isaatis yoo dubbifama. Seenaan Ali Birraa nama guddaa arra jarraa kana keessatti Oromoon qabdu. Gartee akka idil addunyaatti illee hayyuudha inni nuti qabnu sagantaa kanarrattis nuuf argamee akkaniif waa'ee Ali Birraa irraa takka lama jedhee lafa nuuf kaa'u dhalootaan biraan ga'u ni jiraata. Shubbistootaa jira. Moor waan Oromummaa calaqqisiisu hedduu achirratti ni argama. Kanaan ala kan jiru ammoo artistoota hatanii fi wallistoota wanti isteejii san bareechuudhaaf qaama Oromoon ta'een illee bakka sanirratti shubbistoonni biraa argamee sagantaa kana akka bareechaniif irratti hojjechuutti hin jira. Sigalee sagantaan kun mooderni ta'ee akka bareeduuf. Akkuma Ali Birraanu sadarkaa biyyattii fi sadarkaa Afrikaatti nama wanti ta'e tokkotti wallee yaada bareedaadha. Tole hawaasni akkamitti hirmaate waan kanatti? Hawaasa gaa qilleensumaa fi hojii gartee tana lafa qabsiisuu irraan ture. Amma gartee warra kaayiroo irratti gaddeebina jechuudha. Jiraattoota anaaf isaan tuma wal qabataa beektaa. Bakka isaan dadhaban anaa cicee gama cicee tokko kanumaan qarqeen fuudhee koo deemee dadhabsiisu ture. Hawaasa keenya amma dadhabbiin kana booda isaan eeggatti. Dura simannaa artistoonni gaafa gartee biyya kana galan qubsuma isaanii galan irraa eegalee haalli tajaajila gartee artistoota keenya dhufan kana naamusa isaanii kabaja isaanii ulfina isaanii eenyee fi nuti artistoota keenya kana keessummaan galaan nurra dabran isaan haala gaariin simannee haala gaariin hanga firaa gaggeessinutti haalli gaariin nu jidduutti argamuu qabanuuf isaan jidduutti kan akka dhaamsa hawaasa kaayirootti kan hin dhaamuuf keessummaan silaa galaanaami nurra dabarte gaafa isaan dhufan ammoo simannaa bareedaa isaanii malu kabajaa bareedduu isaanii maltu kanneenii fi jaalala gartee amaanaa qilleensa Oromiyaatiin nugaa jenneeni isaan hanga gaggeessinutti kabajaadhaan deemuu qabnaan jaa. Kana. Okay, akkaataan namoota as keessaa gammachuun bootaan sun bakki waltajjiin kun irratti gaggeeffamu bakka seera mataa isaa eeggatee akkaataan hawaasni biyya kana ittiin dhaqu yookaan ittiin seenu wanti sun maal? Bareedaadha. Reefu tana qabxee kana haasuu fadheetiin yeroo fidaan jee gaafii fide jeetiin dhaabbadde duraan galmaan qopheessee hoomsi xiyya jalaa ol ture gaafa san istaandaardumaan gartee ani dandootiin galma san godhuu yaadee gatiillee bilaash godhee ammoo osoo hin deemuu wanti kun deemaa dhufee guddatee bakki galma keessa osoo hin ta'in bakka paarkiidha isteejii guddaa if dandee bareedaadha qaba
gibbii keessa seenamu eegumsa qaba security jira qaama nageenya biyya kanaa mootummaa biyya kanaa jira ambulaansii jira yoo namni tasa gartee dhibee waan rabbi nama mutuun beeku balaa tasaa elektiriika rakkoo yoo uume isaata dagaa jaanii gaa afaan amaaraa makiinaa bishaanii kana ati waan tajaajila hedduu takka kan kennuutu waan kun isteejii gartee guddaa gartee walalistoonni biyya kanaa itti fayyadaman istaayila sanittiin dalagee kanaaf guutama. Kana godhuudhaaf gatii isaa guddaadha. Annama takka qaama biraa ispoonsara yoon gaafadhe waan biraan irraa akka fara godhuu danda'a. Arra deebi'ee qaama ispoonsara na godhe deebi'ee gaafii lammata dhiyeessuufiin ni ulfaata. Maaliif fuula namaa uummata akka dhaabbatan malee ogguu lama dhaabbatan. Abbichi tokko yoon fi waa'ee wallisootaa nyaataa dhugaatii fi tikeeta isaanii hanga dhufarraa hanga galaatti ispoonsara sirraa godhe wallisoota takka fiduu ni ulfaata beekadhu moor carra qabee soorati warri kaayiroodha. Wallisoota kana fakkaatu gurguddaa kana kan maqaan dheedhi hedduu jira beekadhu keessummoota san baandii isaaniitu guutuu wajjin kafar ka godhe haa galatoomu deebitee ammas kiraa manaan irraa kafalee jechuun ni ulfaata. Waan isaa nuufillee gatiin qabu. Hawaasaan ammoo maallaqa olii baasaa jechuun yeroo ta'e irraa gubu isaanillee yeroo irraa gubuu dhataati. Kanaaf sagantaa kanarratti tikeetaan seenama. Seensi bakka sanii tikeetaa keessummaan waraqaa kan namuuf jira. Akkasuma warreen ammoo hawaasni keenya tikeeta muratan gosa lamaan qophaa'ee VIP fi regulaarii jira. VIP'n kun gatiin isaa seensaa Ginee kuma biyya kanaa wanti 500 regulaariin qaamota gartee immoo akka keessummaatti nuti afeerru waraqaa kan nuuf jira. Bakka san fattashaa jira. Waraqaa si gaafatan osoo hin taane sibiila qara qabu meeshaalee taanii fayyadamuu fa'a. Iddoon paarkii waan mootummaa taatee mootummaan biyya kanaattis waan achitti argamuuf guyyaa san eegumsi hawaasa keenyaatiif jaamee rakkoo keessa seenuu osoo hin taane waan forjiit faadhaan deemnee rakkoo akka keessa finneen. Gamanumaan dhaamsan barbaada. Baarkoodii qaba wanti tikeetichi gibbii keessa seentu achumatti iskaan godhanii naqan. So waan kana ta'eef hawaasnis waan kana tikeeta kana bitan nuti yeroodhaaf beekaa qabne gizee gaddeefnetti bitatanii qophaa'uun isaan irra jirti. Itti bareeda. Tole hedduu gaariidha. Hanga ammatti sagantaaleen akkuma karoora keetiitti akkatti deemaa jiranidha. Hanga ammaa nu ibsite. Fuuldurallee bifa bareedaadhaan akka wanni kun milkaa'ee nutis keessummaa dhufan kana simannee irraa gammannee isaan illee nurraa gammadanii akka gaggeessinu shakkiitti kallee hin qabu. Hawaasni kaayiroo akkuma beekamu hawaasa jaalalaati. Amma sagantaan kun guyyaa wal jala gahee jira. Tikeen yoom irraa gurguramuu eegala? Eessatti argama? Akkamitti hawaasni tikeeticha argatee itti qophaa'uu danda'a? Tikeeta guyyaan isaa akkuma sagantaan kun guyyaa 28ti. Tikeetichi guyyaan inni jalqabu guyyaa sabtii kana jalqaba. Torbee kan guutuu tikeeta gurgurama hangilaa sabtii dhuftutti. Sanboota tikeenii dhaabbata. Tikeenni sabtiirraa hanga sabtii gurgurama. Anis uummataaf waan hin geessu jecha. Sabtiirraa hanga sabtiitti tikeeta kana isaantu natti kannaa warra gartee isteejii kana jaare kontiraata isaanii wajjin walii gallee waraqaa nageenyaatii fi meeshaa waan irree buuchisan hundaa wajji walii galtee waan qabnu jecha walii galteen keenya akkasi. Sabtiirraa hanga sabtiitti tikeenni gurgurama. Tikeenni kun itti argamu shaarattoota dukkaana mubaarak takka ammoo facaatu namni ni beeka. Eeriyaa san arbeenis san qofaa miti bilbila nuti ammaa jala keenya kanaan bilbilanii tikeeta argachuu ni danda'an. Tan tikeeta. Talammada ammoo keessummaa dhuftu tokkummaan reefu jedhee kabajaadhaaf nagayaan jaalalaan simannee nagayaan akka hanga gaggeessu nutti warri kaayiroodhaa jaalalaan beekama akkuma ta'etti jaalalaan gaggeessuun nurra jirti jaalala kanneenii fi addatti wanti nuti himnee kaanitti himnee wanti jaamu kun hundinuu nu keessaa bahee sagantaan kun ho'obsaa qofaa miti. Kan hawaasa gartee kaayiroodhaati. Hawaasa Oromoodhaa gartee baqataa akkasii waliin jiru hunda yoo bareedes waliin maqaan bareeda yoo fokkotees akkasitti beekuu qaban. Waan akka namni hojjetu sirraa bakka bu'ee hojjeta malee ifii hojjetutti hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf anammaa asirratti hirfii takkanaan kan miidhama tokko taate malee waan sagantaa kana qopheessee tikeeta kana qopheessee parsantii 25 kafaltiin irratti hafa. Parsantii 75 tikeetaan hin cufaa 25 wanti hin godhaa jechuudha. Ispoonseraan harka dhisanii hin cufa. Asirratti namatti hirfii takkan harkadhu waan jiruu baaseetiin godhaa jira jechuudha.
kaayoo gooliin tiyya maali wanni kun milkaa'ee hawaasni kaayiroo bashannanee sagantaa kanaas yaadannoo kanaas gaggeessinee keessummaa kanaas simannee nagaan jaalala waliif kennee yoo dhaammanne bara bareedaa fi seenaa bareedduu lafa kaayan. Akkasitti yaaduu qabnaan jira. Hedduu bareedaadha. Gaariidha gaa sagantaa keenya karaa dhumaa dhufnee jirra. Sagantaa keenya osoo hin goolabin dura qophii ammaan tanatti jirtu yoo ta'u koonsartii fuuldura keenya guyyaa 28 dhufa kana maal hawaasa keenyaa dhaamta fakkeessattu hawaasa kaayiroo kana jirutti wanni ati dhaamtuuf wanni si gargaaruu danda'a waan kanarratti maaltu jira itti dhaammadha. Hawaasni kaayiroof dhagaa uummata fiqirii akka jedhanii uummata jaalala waan kana ta'eef hawaasni kaayiroo kan hin dhageen dhagaa gurraas wal buusaa keessummaa jajjabduu biyya keessaas biyya alaatiis bakka adda addaa namoota gurguddaa gartee akka Oromootti ijaaf qabnu hedduutu nu keessatti argama. Kana waan ta'eef jecha akkuma reefuu dhaamsa keenya dhageeffachaa turtanitti sagantaan kun sagantaa hawaasa Oromoo kan kaayiroo jiraatu hunda laallattu. Keessattuu koominitiilee Oromoodhaa, afooshaalee Oromoodhaa tan gartee kaayiroo keessatti argamu jaarmee adda addaa hatta ta'u dhuunfaallee maani warri dhuunfaa fi idil hawaasaatti ijaaramtanii jirtan hundi keessanuu sagantaa kana nu cinaa dhaabbattanii akka waan keessanii yaaddanii akka waliin bareechinu waamicha kabajaa isiniif taasisaa tanoonni irraa burqitee hadaraa waliin isinii dhaammadhu maqaan hin balleessina uummata fannaadha ta'a. Akkasumas laki isaan ni danda'an baay'ee sagantaalee hedduu biyya kana gaggeeffamtu warri kaayiroodha. Keessattuu biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti sagantaa bareedduu biyya kanatti ilaalaa turre soo waan san akka seeraan godhan ammoo ammallee shakkii takka illee irraan qabu. Seeraan godhamu seeraan ni godhama. Sanii achi osoo hin taane waan ati itti dhaammachuu barbaadde kana bakka waan hin jiru. Birraa beekanii jechuun Hedduu bareedaadha. Atilleen yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii arsaa goote asitti dhuftee waa'ee sagantaa bareedaa kanaa bifa bareedaa kanaan nu ibsuu keetiif hedduu akka galatoomsiin jenna. Wallaahi ulfaadhaa addatti hawaasni Oromoodhaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa hundi keessan Ali Birraan koo obsaa qofaa miti kan hunda keenyaati akkasuma ani isin dura bu'eetiin dalagu jira malee bakka kana isinillee bakka bu'ee dalagu jirta bakka illee na buufattanii osoo hin taane yaani wanni nan dalagu isintu dalagettiin amanaa waan san ta'e jecha dadhabbii hanga ammaa dadhabne hunda akkuma waliin dadhabne ilaaltanii taafis hojii dadhabne akka firraa lafa keenyuun amanaan isin dhaammadha irra deebi'ee tanumaan jaabirraa galatooma isin carraa kana naa hamtanii carraa gartee islaamiilaan deemee waraqaa carraa namoota afeeruudha. Arraa sirraa golamtanii tanumaan guuttadhaan jaayisiis galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophii arraan tanaa keessummaa dargaggoo obsaa wajjin asitti qopheessine kan gammaa daawwattan kana fakkaata. Sagantaan fuuldura keenya Januaarii 28 qophaa'u kuni sagantaa Dooktora kabajaa artistii Ali Birraa yaadannoo isaa waggaa sadaffaati akkasuma koonsartii guddaa kana dura mul'atee hin beeknetu biyya kaayiroo kana gaggeeffamu deema artistoota gurguddaa yeroo ammaan tanaa Oromoon qabdu kanneen buleeyyii fi kanneen amma lafaa dhufaa jiranillee isteejii tokko gubbarratti waliin arguu deemna akkasuma yaadannoon abbaa keenya Dooktora kabajaa artistii Ali Birraa bifa ajaa'iba taheen kan yaadannuudha. Akkuma obsaan asitti jeegaa artisti Ali Birraan abbaa keenya abbaa Oromoo hundaati. Oromoo qofa osoo hin taane akka Afrikatti nama aartii Oromoo kan ol guddisee fi saboonni sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessatti jiran hundi sirba isaa dhaggeeffatanii waa'ee isaa hedduu jaallatanii even intervii afaan garaagaraatiin gideenni kan dullee namni osoo inni kun Oromoo osoo kan hin jehin bifa ajaa'ibaatiin namni dhaggeeffatanii fi yaada babbareedaa irra kennatan hedduu tokko nama jaallatamuudha. Nama kana kan yaadatamu deemu 28 fuuldura keenya Januaarii 28 jechuudha koonsartii ajaa'ibaa kan qophaa'u kanarratti hundi keessan affeeramtanii jirtanii nutis akka tiim Forex Entertainmentitti affeerraa isinii goona namni tokkollee warreen daawwachaa jirtan akka nafne tikeeta ammoo lakkoofsa asii isinii keenya kanarraa yoo itti bilbiltan argachuu dandeessan hundi keessan osoo tikeenni hin dhumne yeroon limittee qofaatu jira tikeenni gurguramudha jechuudha tikeeta argadhaa sagantaa irratti argamaa isin jenna hanga dhumaa sagantaa keenyatti waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa jecha torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii.